Kolleejjiin barnoota barsiisota Shaambuu fi Addoolaa barsiisota 1,000 caalan eebbisan. Fiqaaduu mirkana gabaasa takkaalleen katamaa fi waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Addoolaa Reeddee qindeesseera. Qulqullinaa amanamummaan tajaajiluuf waadaa ni qabna. Kolleejjiin barnoota barsiisota Shaambuu sagantaa idilee fi galgalaatiin barsiisota 773 eebbisiise. Diiniin kolleejjichaa Obbo Koostir Guduu guyyaa har'aa kun imala barnoota keessan inni jalqabaa itti milkaa'e waan ta'eef kana booda sadarkaa barnoota keessan fooyyessaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjechuu qabdu jedhan. Eebbifamtootnis ogummaa baratanii lammii isaanii tajaajiluudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Anis immoo gammachuu guddaa kanarraa argadheera jechuudha. Iddoo ramadamee fi iddoon jedhu sanatti ogummaa koo kanarratti barattoota adda addaa dandeettii isaanii adda baasuudhaaf hojii barsiisummaa kana haala gaarii barsiisee baasuudhaaf ani waadaa nan galachuudha. Imaana biyyi keenya obboloonni keenya haadhonni keenya dukkana keessa taa'anii nu eeganii hamma danda'ame tokkotti itti rakkanne haala mijataa fi mijachuu baate isa mijanne keessa dhaabbanne lammii keenya qaruuf adiraasa fuunee baane dirqama galma gootu nurraati eegama. Oduu wal fakkaatuun kolleejjiin barnoota barsiisota Addoolaa barsiisota 344 marsaa afuraffaaf eebbisuu isaa diiniin kolleejjichaa Obbo Sintaayyoo dambii himaniitiin jiru. Eebbifamtootnis ogummaa argataniin qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Warroota na duuba jiraniif shamarran akka kootiif wanti yaadni erguu barbaadu yookiin dhaamsi na dabarsuu fi barbaadu akka dhuunfaa nama tokko teessudha. Namni kamiyyuu shamarranis taatee akka barbaade maan taane kutannoo qabaatee qo'ate taanaan akka nama kamittuu hojjechuu danda'a. Ani immoo asii bahee akkanumatti lammii gaarii lammii ga'umsa gaarii qabu horuudhaaf abdii guddaan qaba. Kolleejjichi bara 2005 irraa eegalee barsiisota 1,190 eebbisiiseera.